akkuma agartan kana bal'aadha. Kutaan isaa bal'aadha. Kuntaala naannoo 5,000 baachuu hin danda'a. Homaa wannoo hin qabnu, sodaa hin qabnu. Amma gubbaatti daradaramuu hin danda'a. Lafa jalas akkasitti lafa bal'aa fudhachuu danda'a. Egaa midhaan biyya keenya sila sini kaaseera. Midhaan qulqulluu xaafii bareeda, qamadii bareeda, shumburaa bareeda jira. Yeroodhaaf garuu nu kan binne xaafii binne akkuma agartan kana. Xaafii gosa 3 binne. Xaafii diimaa, xaafii adii sadarkaa tokkoffaa, xaafii adii sadarkaa lammaffaa jedhametti. Akkuma lakkoofsa madaabara irratti argitan kun 2 jechuun sadarkaa lammaffaa jechuudha. Tokko jechuun immoo sadarkaa tokkoffaa jechuudha. Kana binneerra kana yoo binnu immoo gaa har'a binnee kan boru dhaabnu don taane gabaa giddu galeessaaf akka dhiyaatudha. Finfinneen gabaa giddu galeessaati. Achitti ofcoonni gaa kan dhaqee argettis akkan odeeffannoo qabuttis ofcoon naannoo 4 kun dhaabbateera kan jedhu kanan qaba. Achitti geeffamee hojii bal'aa asii dhiyaate namni midhaan shammatatu achitti shammatatee ofcoo sanitti daaksifate vaalii adii goonee nuyi achitti waan buufachuu qabnu buufannee wannoo jechuu dandeenya jechuudha. Kan agartan kana midhaan kan bitaa baanee ta'uu isaati lakkoofsi tokko sadarkaa tokkoffaadha. Miizanas zabanaawii qabna gubbaadhaan bitamee nu kenname. Waan rakkannu hin qabnu amma xiqqoo kan nu gargaaruu qabdan namni qaxaramuu qaba. Amma HR'nis asuma jiru obbo Jiguun kana assignmentii kana nu fudhatanii humni namaa lamaan tokko namni midhaan bitu gurguru continuously midhaan hin dhaabbatu gabaan asii continuously akka gara biraa miti midhaan flowin isa baay'ee guddaa waan ta'eef lukkus bituu dandeenya, midhaan bituu dandeenya. Waan qarsaa keessatti hin hojjetamne tokko illee hin jiru. Shunkurtii gara biraatti finnee asitti gurguruu dandeenya. Asis jallisii irra yoo jiraate finnee daldaluu dandeenya waan ta'eef namoota lamaan tokko asumaan koreen kun assignmentii na fudhate akka qaxarrii isaa yeroo gabaabaatti na xumuru asumaan gaafadha. Kana jedhee dhumarratti gaafii goona laallee walitti deebina jechuudha. Yeroo hojjetaan keenya hojjetu itti boqochuu danda'udha. Hojii humnaa hojjeta, hojii biiroota hojjeta, hojii waa hunda hojjeta waan ta'eef hojii yeroo hojjete booda iddoo tuuttaa isaatti qayyaru kan gaa'uun isaatti qayyaru itti jijjiirratu jechuudha. Kutaa kana fakkaata as keessatti hojii xumurate uffata hojiitis hojjeteetti seenee hojii erga fixee booda moo hojii wannoo isaatti uffata jijjiirratee kutaatti bahudha jechuudha. Egaa kana wannoo inni design goone kana akkuma agartan bishaan isaa guddaadha. Asiin kan dhufu wannoo yeroo roobaa gadi yaa'u sun kana lafa nyaatee nu rakkisee waan ta'eef bifa kanaan koostii xiqqoo nu gaafatee sibiila galchineet asiin akka yaa'u yaa'a isaatiin as gooneerra kana bifa kanaan kan hojjenne ta'uu ta'a. Kun immoo shaaworii mana fincaanii lama manni fincaanii lamaan kun immoo kan dhiiraa kophaatti kan dubartii kophaatti akkasitti adjust goone fuulduratti hojjetaa yoo qaxarame kan dhiiraa kophaadha kan dubartiitis kophaadha. Kana beekatumaaf ol dheerechine jechuudha. Wal arguu hin qabu. As the same time dhiirri yookaan dubartiin takka dhiirri tokko asii hodhiqatu ta'e dubartiin takka asii hodhiqatu ta'e wal arguu hin qabu inni kana jidduu isaa duuchine yaa bifa kanaan mana fincaanii lama sun shaaworiidha jechuudha. Kuma irratti shaaworiidha. Shaaworiin asitti dhiqatama. Fuulduraaf roottoo binnee galchina jechuudha. Roottoo binnee yoo galchinu dirqama namni qulqullummaa isaa erga hojii hojjetee erga kun midhaan bittaa oolee dadhabaa oole waltajjii gaggeessaa oole shaaworii galee qulqullummaa isaa eeggatee dhiqatee kan itti bahudha. Kun kana fakkaata jechuudha. Dallaan kana yoo danda'ame alas lafa jiru tirfii ilaallee fuulduratti keenyuma jechuudha. Yoo jabaannee hojjennu deeggarsi keechannoo bira ta'e waa baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Even waan adda addaatu hojjechuu kolleejjii mallee babal'ifachuu dandeenya. Kolleejjii ijaarrachuu dandeenya. Asitti namni asii deddeebi'ee wacii baasaa jira. Baasii adda addaadhaaf saaxilama yoo sabbata deemu bulee dhufa. Garuu asumatti barataa namni baratu baay'ee waan ta'eef kolleejjii kanas assignmentii naa fudhattanii fuulduraaf piroojeektiin isaa qophaa'ee bukkee kana namuufuu kennuu hin danda'an kennanii yeroo already lafa bal'aa tokko kutaa kurnan 21 olis fooqis goonee hojjechuu waan dandeenyuuf kanas laallee wannoo fudhadheen jira. Galatooma kabajamtoonniif jaalatamtoonni miseensota yookaan koree olaanoo gaggeessitoota waldaa keenyaatti fi akkasumas immoo gorsaa waldaa keenyaa kan ta'an amma ammaatitti kan hin beekne jalqaba irraa kaasanii gorsaa haala kallattii nuuf laachaa kan turan koreen keenyas gaggeessitoonni
har'a wanni ilaalamuu qabuuf waggaa tokko guutuu waan hojjetamaa ture kan hojjennee jirra qarsaa irratti kanatu jira kan jenne san har'a immoo ooditii booddee daawwatamuun isaa dirqama waan ta'eef daawwachuu qabdanii jechaadha. Waan daawwattanii harkaan qabdanii ilaaltanii irratti kan ta'uu kan qabu. Yeroo ammaa kanatti kumtaala 400 ol kan ta'u galee jira as keessatti amma kan jiru garuu itti fufuu qaba. Ittuma fufaa har'a sanbata bitamaa jira jechaadha. Kuun isaanii gabaarra jiru. Kanaaf guyyaan gabaadha. Gabaa 4tu jira asitti. Kamsii fi sanbata guddaa asitti gabaan kan jiru. Qibxataa fi qidaamee Awwaash jira. Gabaa Awwaashitis, gabaa Leemmanitis akkasumas Adaadiis har'aa fi Kamisa kan jiru. Isaan kanas gaboolee aanaa kana keessa jiran hunda irratti iyyuu fayyadamuudhaan miseensonni keenya akka bitan gochuudhaan miseensonni keenya kallattii herreega isaaniitii irratti maallaqni waldaadhaan dhangala'ee bitanii fidanii akka as galchan asitti mana kuusaa godhannee asirraa konkolaattota qabnu Ayisuuzii qabnuun pikaappii qabna amma Ayisuuzii tokkichaadha kan qabnu garuu caalmatti isaa baay'inaadhaan naggaadonni yeroo ammaa daldaalonni jiran wal saamicharra waan jiruuf midhaan waddadaatuma waan jiruuf saamicha saniif jecha dirqama asitti qusannee asii galchinaa jechaadha. Ammaa booda garuu akkuma amma alaa agartan balbala gubbaarratti akka daansii wayii hojjetamee fi miizanni aluma dhaabbatee kaan miseensonni fidee kaan asuma kallattii gabaan dhufee bituu qaba. Humna namaa akkuma jedhame akkuma sila kaasuudhaaf yaalame sanitti humni namaa hin guutamaa asitti. Humni namaa tokko kan buusuu fi kan fe'u hin barbaachisa. Humni namaa deebisee kan bitu maarketingii kan gaggeessu hin barbaachisa. Deebisee immoo as keessatti faayinaansiin mataa isaa danda'e dhaabbachuu qabaa fi kanaafuu waan bal'aa ture gaggeeffamaa jechaadha. Kanaaf wal qabateeti waajjira 4 fi akkasumas faasilitii hojjettootaaf eegamu iddoo itti uffata jijjiirratan, iddoo itti mana qulqullinaa qulqulleeffatan, iddoo itti mana fincaanii godhachuu danda'an hundaafuyyuu kan qophaa'u mata dureedhaan qopheessineef kanaaf kun akka waliigalaa isaatitti karaa kaaree 5,000tti kan dhiyaatudha. Naannaa isaa alaa fi keessa isaa makatee ammaaf garuu kaaree 5,500 irratti dallaan kan ijaarame ta'u mannis kan ijaarame innis 52 kan jedhame kan kanaa qofaadha. Waliigala isaa akka waliigalaatti qorqorroo 250 kan rukutame asirratti manni kan ittiin rukutame isa kana waliigala isaati irratti hojjettoota ammaatti ji'a kanarraa kaasnee namni 2 qacaramanii jiru. Mindeeffamuu irratti hin gallamne. Bifa saniitiin hojiitti galanii amma asitti kan jiru mindeeffama 3tu jira jechaadha. Garuu warri hafan itti guutama. Faayinaansiin isaas jira. HR'n isaas jira. Kanaafuu nuti xiqqoo ishii maalinni hojjechuu qabna kan jedhe sira biriif kan gochuu hin dandeenye darajeen isa fuullee kanaatti irratti alaanis kan jiru asiinis kan jiru sirritti kara keessatti gibbii kana keessatti suuqonni ijaaramuu qabu. Kudurreef mudurre manni nyaataa, manni shaayii, manni dabbasaa, manni suuraa magaalessuun hin danda'ama jechaadha. Ulaa kana waldaadhuma keenyan magaala ituu gochuun hin danda'ama jechaadha. Kana hogoonoo bu'uura misoomaa akkam goona? Bu'uura misoomaa irratti hirmaachuun waldaan dirqama isaadha. Tokkoffaa uummata naannootiif qofa jedhee oduu hin ta'in ofii isaatiifuu jedhee lagattii ishee tana karoora qabannee jirra. Karoora keenya keessattis jira. Akkuma amma mukeen kaasee karoora keessatti jira. Akka dinilaatitti silaappiidhaan guutuu isaa guutamee kallattiidhaan akka wal arguu hin danda'amu. Karaa kanaa fi karaa san gamanaaf gamas walitti duuchee bishaan jala isaatiin akka darbu gochuudhaaf karoorfannee turre hambarana irratti karoora kana irratti kan hojiirra oolu ta'a jechaadha. Bu'uura misoomaa amma bishaan galee jira. Mooraa keessa bishaan hin jira. Bishaan galfannee jirra. Ibsaadha. Ibsaas galchaa jirra. Daandii xiqqoo fagoo waan ta'eef garuu caalmaa isaatitti ijoollee irratti leenjisamee hojiitti bobbaasu irratti duubatti harkifannaa qabnaa jiru. Isa san amma kutannoodhaan yeroo itti galle immoo galtee haaraa goonee waan galmeessisanuu qabnudha waan ta'eef isa kanarratti sirriitti wal eeggannee itti deemna jechaadha. Kanaaf aga danda'ama ta'een mana barumsaa maalii kan jedhamu saniitiin wal qabatee dursinee isa kanarratti jiddugala gabaa kanarratti haala kanaan addaan qoon minaan kara tokkotti godhanneetu kara kaan mana barumsaa godhachuu hin dandeenya jechaadha. Kanaafuu aga danda'ama ta'een hin guuttanna gabaa naannoo kana jiraattota uummata kana qote bulaa magaala kanaa qofa oduu ta'in naannaa kanaa oduu ta'in aanaa kana qabbaneessuu qabna jechaadha. Qalaa'insa adda addaa daldaaltonni dhuunfaadhaa adda addaa dallaalan faddaaltota adda addaatiin waan saamamaa jiraniifu isaan saniif liqiis kennuufidhan. Qote bulaadhaaf yeroo maallaqa qote bulaan rakkate irratti iddoo rakkoo isaati irratti xaa'oo galchuufidhan. Kompoostii irratti leenjisuudhaan kompoostii akka hojjetu
kompostiidhaan akka fayyadamu madabaraa qofa xaa'oo qofa eeggachuu osoo hin ta'in bifa haala ta'eetiin bifa ammayyaa ta'eetiin kompostii uumamaatiin madabaraa uumamaa akka fayyadaman gochuu irratti sirriitti taalentii adda addaa warra qaban warra dandeettii qaban irratti affeeruudhaan leenjisnee bifa kamiin akkamitti akka hojjechuu qabu dargaggeessi maatii isaa akkamitti tajaajiluu akka qabu irratti hin deemna jechaadha. Kana bajata bara kanaa keessatti qabannee sirriitti itti deemuun dirqama keenya ta'a. Kanaafuu isinis kooroleen akka waliigalaatitti kan ilaalamuu qabu wanni lafa bu'ee bu'uura qabate tokko deemuu akka danda'u itti amanuu qabna jechaadha. Bu'uurri tokko bu'uura buufatee lafa qabate jaanan deemuu wanni itti ulfeessu hin jiru. Akka deemu gochuu kan danda'u nuyi akka hin deemnes gochuu kan danda'u numa jechaadha. Kanaaf nuyi qophaa'uuta qophooftanii jirtu qophoofnetis kan itti galuuf zakkii dugda keenyaa jabeeffachuudhaaf dhufne waan ta'eef kana laaluun kan keessan laaluun kan keenya nuuf jajjabinaa fi kaka'umsa nuuf dhuuma ammaan booda gabaan as keessatti calqabamu kun seensa o'ee kana caala itti fufuu qabaa jechaadha. Itti fufuu qabaa kanaaf yaada warri qabdan yaada keessan carraa ani isinii kenneetu dafnee mari'annee deemnee gaafiif deebii kan kee booddeetti warra barbaadan itti fufuu hin dandeessu jechaadha.